mentality keessa jiru miti winning mentality keessa jirra miti kana ta'uu dhabaannaan immoo waan waaqayyo nu godhe dhalootatti himnu jechuudha. Gati gara winning mentality keessa jirra. Waaqa nu immoo miti waaqatu hojjete miti. Gaaffiin keenya guutuun deebi'eeraadha jennu hin deebine. Garuu immoo dattee bishaachuun seenuu qoraan fixxisuma jedhamu sana ta'a jechuudha dubbiin. Maaliif haqa qabaa dhugaa qabaa wanti nuyi asitti walitti qabamne wanti nuyi amantaa afaan keenyaan akkana gaggeessinu haqa qaba dhugaa qaba. Gati kanaatiif sobni yoomiyyuu yoo tuulame eessayyuu hin ga'uuti. Tarii immoo amma abbaan keenyaa bakka Xaqilaa Sira Askaajii kanatti wal dhufanii jiranii hin beeknu. Amma uummanni Oromoo Sinoodosii mataasaa qaba. Abbootiin keenya ugguramanii jiru. Paappaasonni keenya kutaan lallabaa 7 nama tokkotti kennameetu paappaasii tokkotti kennameetu jira. Wangeelli abbootiin keenya hidhamaa hiikamaa jiru. Barsiisaan keenya mana hidhaa jira. Haa ta'u immoo malee garuu caasaan kun tarii kanaan booda caasaan durii sun muraa ta'ee dhumiisa argatee caasaan saba keenya tajaajilu afaan isaatiin uummanni keenya itti tajaajilamuu fi bu'uurri kaleessa nu gammannee Sinoodosii Oromiyaa jedhame suni tarii immoo uummanni keenya abbootiin keenya ugguramanis hojiitti ramadamanii Oromiyaanis Sinoodosii mataasee qabaattee akkuma jira tagaaruu Sinoodosiin tagaaruu akkuma jiru hin jira. Egaa hojiirra oolaa caasaadha kun amantii dogmaa kan tokko miti kun bulchiisaa sirna bulchiisaa yeroodhaan sirreessaa deemuun hin danda'ama. Amantii wajjin kan walitti bu'u miti namoonni jarri kaan inni kaleessa mataa addate inni kaleessa gurraacha uffate ammas deebi'ee immoo dhagaa darbachaa jira. Nu immoo gatii kaleessa maqaa araaraatiin wal galaniifis jennee mufannee turre akkamitti wal deebi'u kana dhiisanii uummata isaanii dhiisanii ennee mufannee turre. Tarii immoo amma irratti deebi'anii isa kaleessa irratti guutanii hin hojjetu yoo ta'e waaqayyo isaan gargaaru jenna miti isaan gargaaru maaliif bakka kaleessaa akka kaleessaatti uummanni keenya gaaffii isaa inuma itti fufaa gaaffii qabnaa guutuun isaan deebinee kaleessaa abbaa Abrahaam bira abbootii gadaa ortodoksota diyaaqonoota luboota ala erginu Paatriyaarkiitti illee dhiyeessanii gaaffii uummata keenya akka hin dhaga'amne akka gochuudhaaf waan baay'ee hojjetame jechuudha. Tarii immoo amma uummanni keenya gaaffii inni qabu gaaffiin jarri kaanis qabanu amma nama beekutu achi jiraati waaqayyo isaanirra bulee kana isa bulchiisa gaarii dhabamee jiru kana keessatti irratti hojjechuu danda'a kan jennu waaqa galateeffanne. Waliigallee irra miti kanaaf waaqa galateeffanne uummata keenyaa miseensota fayyisa addunyaa kun immoo qabsoo keessanis inni tokko jechuudha. Qabsoo keessan kan keessa jirru amantiidhaan dhufnee kana keessatu dhuma galuu dhabaannee callumannee tsallootii goonee hin gallu mana keenyatti jechuu hin dandeenyu. Dhaloota dhufuuf dhaloota keenyaaf garuu nu jarri xinnoo see hubannoo qabnu immoo sirreessaa yoo deemne ijoolleen keenya bor dhufanii dhuma kadhannaa tsallootii godhanii deebi'uu danda'u. Kana ta'uu dhabaannaan garuu nuyi kanan tuqnu yoo jenne amma isa kana hundarra dabarsineetu jaallanna akka sila barsiisaan keenya nu barsiise jechuudha. Dooktar akka nu barsiise lolaa kanarra ceene qilleensa kanarra ceene ba'aaf bu'iinsa kanarra ceeneetu eenyuun jaallanna? Waaqayyo jaallanna. Isarra ijaan kaasinaa isatu kana hojjechaa jira. Laphee keessan qulqulluudhaan isatti waan bo'aa jirtanuuf isatti machaa jirtanuufi yeroo dhumaaf akka duumessaa dhufa malee abbootiin keenya jarri ugguramanii jiranuu Sinoodosii Oromiyaa sunis waaqattamannaa bakka isaanii sin qabatu jechuudha. Bakka isaanii sin qabatu waaqayyo amma wanaa bakka isaaniillee namni tokko iddoo sana dhaajjatee beeku amma wanaa inuma turti malee waaqayyo isa ijaan nutti agarsiise sana nu dhowwatu isatti amanna waaqatti amanna haqa jira dhugaa jira. Gatii kanaatiif jijjiiramni waan tokko Sinoodosii 5 kiiloo sana keessa in eegnu sabni Oromoo Sinoodosii mataasaa qabaa isa abdataa haa ta'u immoo malee kara nuyi jenne duwwaatu hin ta'in kara kan biraas immoo waaqayyo karaa qabaachuu danda'a miti karaa qaba waaqayyo qabu suma jenne duwwaadha maa calliste karaa qaba. Kanaafuu
asittis nuyi yeroo wal argannu walii waaqa kadhannu waa'ee biyya keenyaa kadhannaa nageenya biyya keenyaatiif tokkummaa mana amantaa keenyaatii fi saba keenyaatiif hin kadhannaa akka nammoo bulchiisa keessatti qooda fudhannee rakkina uummata keenyaa immoo baasnee akkanaan irratti waaqa kana kadhannu waaqayyo immoo akkanaan dhugaasa uufee eenyuunu gaddisiisuudhaaf miti kan nuyi kana hojjennu eenyuyyuu rifachiisuudhaaf miti kan kana hojjennu garuu immoo jarri kaleessa mana amantaa kana caasaa qabatanii ummata keenya irra ta'anii amma wanaa kitaaba afaan oromootiin samaaniyaa ahaduu isa jedhamu sanallee afaan oromootiin hin jijjiirre waa tokko hin jijjiirre kitaabota jara kaan jijjiiru malee isallee jijjiiruudhaaf hin dandeenye afaan oromootti jechuudha waa tokko hojjechuu hin dandeenye waa tokko isinitti hima amma nuyi Washington DC keessatti afaan keenyaan akka kana tajaajilaman hojjetoonni Oromiyaa Finfinnee keessaaf naannoo see jiran afaan oromootiin bakka tokko Finfinnee keessatti dhaqanii lafta afaan isaaniitiin tajaajila fudhatan hin jiru maaliif ta'e bataskaanni kan hundumaa yoo ta'e namni keenya mana isaatti afaan isaatiin haasa'ee aadaa isaa uffatee hojii dhaqee hojjetee immoo bataskaana isaa immoo dhaqee waaqa isaa galateeffatee yoo galee biyya jigsaa kun maaliif carraan kun dhagaan inni achirra awwaala ta'ee irra ta'e sun irraa galagaluu qaba jechuudha irraa dhagaan sun ka'ee laphee guutuudhaan namni eenyummaa isaa ibsatee kana galateeffachuu qaba kun immoo bulchiisa sirreessa bulchiisa sanaati jechuudha isa kanatti yeroo hundumaa ejjennoo qabannee kanaas ofnus isa kanaadhaaf maatiiwwan waaqayyo kana malee jibba namaa hin qabnu amantii keenya hin jaallannaa duugumaa keenya hin jaallannaa amantii keenya sirna bataskaana keenyaa hin jaallannaa waggaa 5 guutuu namni fayyisaa addunyaa keenya dhaga'uu didee qeesii tokko dhabnee jirra amma kanaan booda taabotas kan nu erge isaanuma ammas immoo qeesii nu erguu danda'u jechuudha isaanuma miti eeyyee kanuma eegna ka waggaa 5 nama nu dhaga'us dhabnee karaa adda addaatiin jechuudha kanaaf ina bidanna abdii qabna fuuldureen keenya ifaadha abbootii keenya jara uguramanii jiranii jaras gaafachuun jara bira dhaabbachuun isa dhiibame wajjin dhaabbachuun isa dararame wajjin dhaabbachuun isa humna hin qabne wajjin dhaabbachuun adaraa nutti kennamedha maatiiwwan waaqayyo aangoo argachuudhaaf tooftaa argachuudhaaf waan nyaata waan dhugan argachuudhaaf isa qabutti yoo siqan gaariidha jedhama miti garuu akka waaqayyootti immoo haqaaf dhugaadhaaf yoo jedhame isa dhiibame wajjin isa tuffatame wajjin isa haqni jalaa dhokatee jiru wajjin saba keenyaa jedhanii jara miidhamanii uguramanii jiranu Phaaphaasota Oromoo wajjin dhaabbachuun Oromiyaa Sinoodoos wajjin dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhalateera guddataa deema malee wanta badu miti. Gatii kanaatiif waaqayyo immoo tarii yeroo isaa ta'ee kana immoo godhee jira. Kana keessa immoo waan inni hojjetu hin jira jennee abdanna. Egaa jarri kaanii sodaa qabu sodaan isaanii kanuma dhuunfaa isaanii irraa madde malee kun biyyas waan jeequs miti bataskaanas waan diigu miti caalaattu wangeela akka babal'atu kan taasisuudhaati isa kanaan egaa jara gaddan waaqayyo ajajjabeessu maal gochuu dandeenya maa gochuu dandeenya waaqayyo jara jabeessu jenna jara ilaalcha dogongoraa qabanii kaleessa nurratti duulaa turanii fayyisaa addunyaa sala jedhamu nurratti duulaa jiran egaa waaqayyo jara jajjabeessu hubannoo immoo jaraaf kennu akkana goonee biyya keenyas jaallannee nageenya biyya keenya tokkummaa saba keenyaas eeggachaa waan amantaa keessa immoo dogongora jiru akkana sirreeffachaa deemna egaa an gammadeera gara kootti gammadeera gammachuun kun immoo isinii wajjin akkan ganama gaafan dhufuyyuu namni dursee arras ga'e waan jiraadha obboleessa keenya waan jira kana sirreessuuf kan dhufe bagammadda abbaa keenyaa naan jedhe dhugaa sa'uu fi baay'een iyyuu anis exciting ta'e dhugaadha hundumti keenya kun gammachuu hunda keenyaati abbaan keenya kun ala nutti duulamee miidiyaadhaan naannoo kun hundumtu yeessayyuun ga'an wala jedhanu abbaan kun dhufanii nu gidduu dhaabbatan dhugaa namaas baasuun gaariidha jechuudha. Alammoo amma sana ta'e Sinoodoosii Oromiyaa jedhanii sadan isaanii ba'anii dhaabbataniitu Sinoodoosii Oromiyaa sana immoo hundeessan. Kana biyyee egaa waan baay'ee jechuu danda'ama yeroo deemaa isaaf
miidiyaanis karaa adda addaa waan yaada qabnu nu gaafachaa jiraati. Waanuma qabnu kanuma himna nu dhugaadhuma keenya himna dhugaa uummataa himna malee waan biraa hin qabnu. Kanumaa fi Waaqayyo immoo kan kana nu agarsiisee xumura isaanuuf bareechu isaanirra taa'ee immoo barsiisaan keenya Ila Mikaa'elis hidhamee jira akka nu eegsisu abbootiin keenya uguramanii jiranii jaras akka hojiitti nu ramachiisu Waaqayyo nuuf taasisee gaaffii karaa amantii ortodoksiitiin ka'u hojii baay'ee jira. Kitaabonni maqaa hin taaneen sabaaf sablammii waamanu baay'ee jiru. Kitaaba keessaa Andimtaa Wangeelii yoo jedhame, Andimtaa Daawit yoo jedhame, maqaa hin taane duritti kennameen sabaaf sablammii kan waamanu jiru. Jarri kun faa namoota dhuunfaa geeziidhaan barreessan usa ta'uu maalisa jedhamu bataskaanni kan koomiiti jarri kunii jettee ifatti kaa'uu qabdi. Akkasumas immoo amma yeroo ammaa kana Misrii Gibxii Kooptik Ortodoks jedhama kan Ortodoksiin keenya kan Itoophiyaan tokko Kooptik kennanii waamu garuu kun sirrii miti. Nuyi Kooptik Ortodoksii tun ta'e Itoophiyaan Ortodoksiidha. Itoophiyaa Ortodoksii jedhama malee Misrarraa egaa karaa dhaabbayyaa kanaan akkamitti akka inni fedhii biyyaa eeganu sana dhiisnee jirra. Amma immoo suma keessaa iyyuu Oromoo Ortodoksii jennee jirra miti sumayyuu. Maaliif inni gara gooftii kennan wala sana seenaa baay'ee qaba. Namuma miliyoona 20 miliyoona 35 ta'u biyya Itoophiyaa keessa kan ture ala sanatti jechuudha. Amma garuu miliyoona 130 kan ta'uudha. Saba guddaa kana bulchuu akka danda'anu caasaa bulchiisaa sirreessuu yeroo wajjin deemuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa kanaaf abbootii keenya abbaa keenya kanas abbootii keenya jara uguramanii jiranis nuyis ajarras jirru hojii baay'ee nurraa eegama. Qabeenya keessaniin yeroo keessaniin humna keessaniin beekumsa keessaniin waan baay'ee gootanii jirtanii inni amma ta'e kun abdii nu toree caalaa nu cimsee nu jabeessaatii jabaadhaa. Ammallee gaaffiin keenya haqaaf dhugaa qabnu boodatti waan deebi'u miti. Jarri biyya keessa jiranus abbootiin keenya amantaan jabaatanii rakkina Oromiyaa keessaa karaa amantaa Ortodoksii jiru amma dhumaatti furmaatatti tolchuun ni barbaachisaa. Wal hubachuun wal bira dhaabbachuun akkasumas gaaffii uummataa dursuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa kana gurra keenyatti nutti dhageessise. Egaa amma immoo abbootiin keenya deebi'anii aangoo isaaniitti oddoo isaaniitti ramadamanii inni hidhame hiikame kan jedhus immoo gammachuu sana Waaqayyo nu haa dhageessisu abdii qabna. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo